raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Olle oltanii dhaggeeffattoota keenya kabajamoo onkoloolessa 5/2022 raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya roobii galgalaaf qabanne isin dhageechifnaa. Oduu waliin Angurmeechaa Gammachuuti. Dargaggoota Oromoo dirqamaan qabanii gara adda waraanaatti ergaa jiraachuun ibsame. Mootummaan Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waliin wal waraansa ijibbaataa taasisuuf loltoota haaraa bifa kanaan dura ta'ee hin beekneen leenjisaa jiraachuun saaxilame. Kunniin hangafoota oduu har'aati amma tokko tokkoon. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti dabballoonni fi waraanni mootummaa Bilxiginnaa waliin ta'uun dargaggoota Oromoo dirqamaa fi sossobaan gara adda waraanaatti erguuf yeroo kamuu caalaa xiyyeeffatanii hojjechaa jiraachuu maddeen garaagaraa ibsaniiru. Odeessi godinaalee adda addaarraa raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabe akka addeessutti kabaja ayyaana irreechatti asitti guyyoota lamaan kana wiixataa fi kibxata bifa duula fakkaatuun dirqamaa fi faayidaan sossobuun dargaggoota Oromoo goyyomsanii gara adda waraanaatti erguuf mooraa leenjitti guuraa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Maddi keenya godina Harargee lixaa aanaa Ciroorraa odeessa raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodan tokko akka ibsanitti onkoloolessa 3/2022 kaabinoonni Bilxiginnaa fi qaamoleen nageenyaa sirnichaa waliin ta'uun aanaa Ciroo, aanaa Mi'eessoo, aanaa Gumii Bordoddee, aanaa Gubbaa Qorichaa akkasumas aanota Bookee Guddoo fi Xiqqoo keessatti dargaggoota dirqamaa fi goyyomsanii sossobuudhaan adda waraanatti erguuf mooraa leenjitti fe'aa turuu ibsaniiru. Akka namni kun jedhanitti dargaggoonni kunneen eeruun abbaa araddaa fi milishootaan kaabinootaa fi qaamolee nageenyaa aanarraa gara gandaatti bobba'aniif kennamaa jiraachuu himanii qaamoleen aanarraa gara gandootatti bobba'an hamma lammii biyya kanaa taatanii jirtanitti dirqama mootummaan isinitti kenne fudhachuu qabdu jechuun dirqii fi sossobbiin dargaggoota gara mooraa leenjitti fe'uu himaniiru. Kana malees aanota godina Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Ba'aa, Arsii Ba'aa, Arsii Lixaa fi Baalee lamaan keessaa bifa duula fakkaatuun qaamoleen nageenyaa mootummaa Bilxiginnaa fi kaabinoonni mana uummataarra naanna'anii yoo biyyi nagaa taate malee isinis nagaa waan hin arganneef ijoollee keessan birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti hirmaachisaa jechuun humnaan dirqisiisaa jiraachuun ibsamu irratti argama. Namoonni ijoolleen keessan akka hin deemne barbaadan immoo qarshiin raayyaa ittisa biyyaa deeggaraa jechuun nama tokkorraa qarshii 5,000 hanga 10,000 fudhachuun gocha kana akka madda galiitti fayyadamuun uummata saamaa jiraachuu maddeen keenya ni dubbatu. Namoonni qarshii qaban kaabinoota gandaa fi qaamoleen nageenyaaf qarshii kennanii ijoollee isaanii du'a jalaa yoo oolfatan, namoonni qarshii hin qabne immoo osuma ilaalanuu dirqamanii ijoollee isaanii du'aaf dabarsanii kennaa jiraachuu dubbatu. Dhumarrattis dargaggoon Oromoo goyyomtanii du'an taanee fi seenaa hin qabne hin du'inaa jechuun dhaamsa dabarfataniiru. Wabii Waaqotu qindeesse. Lammiilee Itoophiyaas ta'ee hawaasni idil addunyaa waraana kaaba biyyattiitti mootummaa Bilxiginnaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffamaa jiru furmaata dheeraa fi eegaa wayita jiru kanatti lolli Oromiyaa keessatti mootummaan Bilxiginnaa wal waraansa Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin gochaa jiru dhaadheessuuf bifa haaraa kanaan dura ta'ee hin beekne fi tooftaa haaraa fayyadamuun woboo waliin lola ijibbaataa taasisuuf loltoota haaraa leenjisee bobbaasaa jiraachuu Afrikaa Intelligensii saaxile. Afrikaa Intelligence gabaasa gidduu kana toora marsariitii isaarratti ifoomseen wal waraansa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kana mo'achuuf mootummaan Abiy Ahimad miseensota loltoota waraana bilisummaa Oromoo duraaniif filachuun bakkeewwan tarsiimoo waraanaaf mijatanitti bobbaasuu ragaadhaan deeggaree saaxileera. Kanuma wal qabatees mootummaan Bilxiginnaa dargaggoota Oromoo ukkaamsee gara leenjii waraanatti erguuf sochiisaa kallattii ba'a Oromiyaatiin eegalee akka jiruu fi
kanas cimsee babal'isaa dhufuun dhaga'ameera. Waraanni kaaba Itoophiyaatti mootummaa Bilxiginnaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffamaa jiru hammaachaa dhufuun walqabatee gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamar baatii tokko keessatti yeroo lammaffaaf gara Itoophiyaa dhufuun mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamuuf qondaaltota mootummaa Bilxiginnaa, Gamtaa Afrikaa fi qondaaltota dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin kan mari'atan ta'uu waajjirri dhimma alaa Ameerikaa wiixata darbe beeksiseera. Ergamaan addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaa baatii keessatti yeroo lammaffaaf gara Itoophiyaatti imala taasisanillee waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf xiyyeeffannaan kenname kan hin jirre ta'uun beekameera. Walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru furuuf marii biyyaalessaa galmaan ga'uu akkasumas dhimma mirga namoomaa qaamolee waraanicha keessatti hirmaachaa jiran itti gaafatamummaa akka fudhatan irratti gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamar cimsanii kan hojjetan ta'uu kan hubachiise waajjirri dhimma alaa Ameerikaa waldhabdee hidha guddicha laga Abbayyaa walqabatee biyyoota yaa'a gadii Itoophiyaa, Suudanii fi Masirii gidduutti uumame akkaataa dantaa qaamolee hundaa eeguu danda'u waliigalteen akka godhamuuf kan tumsu ta'uu beeksiseera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Oduu keenya itti aanuun aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Jaarteetti waraanni bilisummaa Oromoo uummata waliin mari'ate. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Jaarteetti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa Faannoo fi poolisii humna addaa naannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa seenuun uummata nagaa ajjeesaa jiran erga haleelee booda hawaasa magaalaa Jaartee mariisisuun ibsame. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromooti raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabe akka agarsiisutti onkoloolessa 3/2022 tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa irratti fudhateen injifannoo boonsaa erga gonfateen booda ummata magaalaa Jaartee humnoonni fiinxaaleeyyii kunneen itti roorrisaa turan waliin marii gochuun ibsameera. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromootiin dhuga'e akka ibsutti humnoonni fiinxaaleeyyii humna addaa naannoo Amaaraa fi Faannoo jedhaman kun meeshaa gurguddaa hidhatanii socho'aa akka turan kan eeru uummaddi keenya tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhateen kaayyoo fi akeekni isaan deemaa turaniif fashalaa'uu ibseera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo garee fiinxaaleeyyii Amaaraa hidhannoo guutuu hidhatanii uummata ajjeesaa, gidirsaa, manasaa gubaa fi qabeenyasaa saamaa turan irratti fudhate kanaan uummanni magaalaa Jaartee hedduu gammaduun ibsameera. Tarkaanfii humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa meeshaa gurguddaa hidhatanii socho'an irratti fudhatameen leelliftoonni isaanii akka waan waraanni bilisummaa Oromoo sabummaa irratti xiyyeeffatee namoota nagaa sabaan Amaaraa ta'an miidhetti olola oofaa jiraachuu kan eere odeessi raadiyoonii Dirree Shaggar kaayyoo fi akeekni waraana bilisummaa Oromoo sabummaa fi amantiin qoodee namoota nagaa miidhuu akka hin taane ifoomseera. Dabalataanis onkoloolessa 4 bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggii fi Ashii keessatti tarkaanfii ganamarraa kaasee fudhatee loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu cinaatti guutummaa magaalota kanneenii keessaa rukutee baasuun ibsameera. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaarraa argame akka agarsiisutti godinaalee lixa Oromiyaa afran Wallagga Ba'aa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaatti lolli qindaa'aa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Bilxiginnaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuu odeessi keenya ifoomseera. Hawwii qajeelatu qindeesse. Oduu keenya xumuraatiin godina Shawaa Kaabaa aanaalee garaagaraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoota mootummaa irratti haleellaa cimaa gaggeessaa jiraachuu isaatiin walqabatee mootummaan Bilxiginnaa sochiiwwan uummataa ugguruun himame. Godinaalee waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoota mootummaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachaa jiru keessaa godinni Shawaa Kaabaa tokko yoo ta'u, kanumaan walqabatee mootummaan Bilxiginnaa shaneef meeshaalee waraanaa qallabaa fi odeeffannoo deddeebistan jechuun hawaasa baadiyyaarraa gara magaalaa fi bakkeewwan gabaatti akkan sochooneef dhorkuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Godinichuma aanaalee kanneen akka Hidhabuu Abootee, Giraar Jaarsoo, Dagam, Kuyyuu fi warra Jaarsoo keessatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota mootummaa Bilxiginnaa gidduutti gaggeeffamu jabaachaa dhufuun walqabatee adeemsi baruu fi barsiisuu addaan citee jiraachuu isaa maddiitti jireenyi hawaasummaa uummatichaa danqamuu kan himan namni odeeffannoo raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodan tokko aanaa Hidhabuu Abootee keessatti namni dhukkubsate tajaajila fayyaa argachuuf akka rakkatuu fi hawaasichi namoota sababoota garaagaraatiin lubbuun isaanii darbee walitti dhufee sirna awwaalchaa irratti hirmaachuu akka hin dandeenye ibsan. Hawaasni aanichaa gammachuus ta'ee gadda isaa irratti waliin dabarsuuf danqamuu isaatiin rakkoo hamaaf saaxilamuu eeran.
Haaluma wal fakkaatuun aanaalee akka Kuyyuu fi warra Jaarsoo keessatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo bakkeewwan hedduu to'annoo isaa jala oolchuun wal qabatee sodaa guddaa uumameen dargaggoonni hedduun hidhattoota bilxiginnaatiin hidhamuu fi tajaajilli geejjibaa konkolaataa magaalaa aanarraa gara gandoota baadiyyaatti kennamaa ture ugguramee jiraachuulleen mirkaneessaniiru. Liiban Jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii dansaa qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.